ajjeese du'a koo fannoo irratti kaase cubbuu koo golgootatti ajjeese du'a koo fannoo irratti fannise cubbuu koo golgootatti naa kenname aboon jireenyicha looncichatu ajjeese du'icha. Nagaa Waaqayyo Waaqa jiraataa isiniif haa ta'u. Akkam jirtu kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota akkasumas immoo hordoftoota miidiyaa keenya Shaashaa YouTube nagaa keessanii akkamii? Ani baay'ee nagaa kootu Waaqayyoof haa galatu. Egaa miidiyaa keenya Shaashaa YouTube jedhu irratti yeroo yeroodhaan keessummoota jaallatamuuf kabajamu namoota Waaqayyo biyya keenyaaf kaase akkasumas immoo dhaloota keessatti Waaqayyo barbaaddatee dhaloota karaa ta'anii fi dubbii Waaqayyo kana hojjetan karaa hundumaan dhaloota fakkeenya ta'uu danda'an qabannee miidiyaa keenya irratti akkuma dhufaa turre har'as immoo nama baay'ee jaallattaniif kabajan Raajii Maatiyos Tasfaayee isinii qabattee dhufe. Egaa Raajii Maatii baga nagaan Neemaat egaa guyyaa irraa kana miidiyaa kan keenya Shaashaa YouTube jedhu kanarratti suwaamnee keessummoota yookiis immoo hordoftoota miidiyaa kan keenyaa kana wal sibarsiisuudhaaf gammachuu akkamitti dhaga'ama? Okay, galatoon si haa eebbisuu. Meenaati Raajii Maatiin eessatti dhalate guddate? Dhaloonni kun Dambidolloodha. Dambidolloo jedhamu immoo Gidaamiddoo jedhamudha. Okay. Gidaamiddoo jedhamudha. Achumatti injifatee achumatti gooftaa fudhatee amma garuu waamicha Waaqayyoof jaalala Waaqayyoodha kan ta'e karaa Finfinnee jiraata. Amma magaalaa Finfinnee keessa jiraachaa jira Raajii Maatiin. Okay, Raajii Maatiin iddoo adda addaatti deemee hojii Waaqayyoo kan akka hojjetu dhaga'aa jirra. Egaa namni hamma Waaqayyo isa waamee hojii Waaqayyoo kana hojjetutti Waaqayyos kan waamichi inni waame hamma daraa lafaatti dhuga baatu isaa akka taanudha. Raajii Maatiin iddoodhaa iddootti deemee tajaajila. Yeroo deemtee tajaajiltu kana hojii wangeelaa kana akkasitti of kennanii hojjechuun hin ulfaatu maal? Hin ulfaata. Waamicha keetu waan ta'eef dirqama waan gootu qabu. Biyyi lafaa amma bu'aa bahii qaba. Bu'aa bahii qabu immoo doonii hin jiraata. Riyyatamni illee hin jiraata. Wanti waan baay'eetu jiraata. Sanas ta'e kanas ta'e ayyaanni Waaqayyoo nu gargaara. Okay, si haa eebbisu Raajii Maatiin. Mee yeroo ammaa kana keessumaa waldoonni kiristaanaa akkasuma immoo kiristaanummaanis bara ammaa kana dhaloota baay'ee fi waldoota baay'ee biratti baay'ee gadi bu'aa deemaa jira. Ati immoo nama Waaqayyoo gargaaree iddoodhaa iddootti deemtee tajaajiltu taatee waan baay'ee argaa ooltee yaada baay'ee. Waldoonni kiristaanaa yeroo ammaa kana warri kun tajaajiltoota alanaatu sirrii miteedha. Tajaajiltooti immoo waldoonni alanaa sirrii miteedha. Isa kana akkamitti ilaala Raajii Maatiin? Inni kun dhugumaan jiraata. Akkaataa hubannaa keetii garaagara. Akkaataa hubannaa keetii garaagara gaafa isin jedhu ilaalchi namaa adda jire. Qaamni tokko lafa jaallataa. Qaamni tokko gosa jaallataa. Qaamni tokko raajii jaallataa. Qaamni sadansaa hin jaallanne iyyuu immoo hin jiraatu. Okay. Si galee sadansaa iyyuu waldaa keessa jiru. Waldaa keessa kan hin jaallanne jira. Inni kun miseensa tun taane bineensa. Si galee inni akkasii kun miseensa tun taane bineensa. Jira. Faallaa sagalee Waaqayyoo kan dubbatu, faallaa sagalee Waaqayyoo kan haasa'u kan jaallanne hin jiraatu. Namootuma gooftaa amanan ta'aniiti maatii warroonni kana waldaa keessa jira jettee baay'een isaanii warruma amananiidha. Fayyisaa lubbuu isaanii godhanii warra uffatanidha. Waa'ee dhugaa warra beekanidha. Ergi egaa amanuudhaa fi Kiristoosiin dhugaatti wajjin jiraachuun garaagarummaa guddaa qaba. Si galee ani amma akka namni tokko in amantaa gaafa jennu namatti dubbannu waggaa 30 kee tureedha. Waggaa 40 tureedha. Amantiin nu jennu isa waggaa 40 miti. Waggaa 30 miti. Amantii jechuun waa hin argamne jira lakkaa'uudhaaf fudhachuudha. Gin namoonni nama siin jedhu kuni waldaa kiristaanaa keessaa achis jiranii as jiranii warra akkasii meeshaa tun taanee bineensa. Kanaaf hin jiraatu jechuun barbaada. Okay, Waaqayyo si haa eebbisu Raajii Maatiin. Egaa yeroo ammaa kun dhugaadha keessumaa bara dhaloonni inni kun gooftarraa fagaatee wantoota adda addaatiin qaqqabamaa jirudha. Raajii Maatiin immoo isa kana akka ta'uu qabutti ilaale hunduma isaa hamma qabamuu qabu akka sagalee fi amma danda'ama yaanni Waaqayyo isaa baay'atee isa gargaariin qabatee deemaa jira. Raajii Maatiin hojii wangeelarraa kanaaf hojii biraa qabaa laata? Hojii biraa qaba. Hojii wangeelaatii. Maatii hoo qabdaa haadha manaa ijoollee? Kaadhimaalee nan qabaadhaa. Bunee. Kaadhimaa nan qabaadhaa.
deemsuu keessarraa waaqayyo mootummaa Eeyyee. Egaa Raajimaati bira wangeelaa kana biratti gooftaa fudhattee keessumaa mucaa waggaa 13 taatee otoo jirtu kanatti mul'ata argitee waan jedhamu tokko dhagee. Mee waa isaa irratti nu dubbadhu hagam dhugaa? Inni kun ergiti dhugaadha. Ani utuma gooftaan fudhatanii jiru seenaa koo biyya yookaan keessatti illee namoonni baay'een beekumsa barbaadee fi seenaa koo biyya keessatti illee utuma gooftaan fudhatanii jiru wangeela wayii tokko baadhee bifa wangeelaatiin kan hojjetan ajandaa ofii kootu hojjetee lagarnaanneen mandara keessa deemeenii Yesuus gooftaadha karaan jireenyi dhugaan isa dubbadha. Gooftaan fudhan? Hin fudhanne. Ani yeroo kana jedhu ortodoksiidha. Galeera ortodoksiidha. Nanaasaa nan dubbadha akka ammaarra nan dubbadha nan dubbadha lagara deemee shamarra fannifadhee haasaa lallabaa adeema. Namoonni akkasaan jiru isaan kun booddeetti agalgaa'ii taana. Namooti bakkeedhaa ilaalanii? Bakkeetti ilaalanii isaan kun booddeetti agalgaa'ii taana. Ani ergiti baranii gooftaa fuudhees ka'ee utuu hin fudhatinis nan dhagaa taayilaa hundi nam jaalladha. Galee taayilaa hundi nan jaalladha. Ergiti waan nuti jaallattu immoo si dhaala mitire waan nuti jaallattu si dhaala waan nuti hin jaalladne si dhaalu. Biraamee waaqayyoo jedhe mitire nama sodaattu kun maal ture si dhaalu jilba kee keessa ba'utu si dhaalaa jechuun kun ergaadha. Waanuma jaalladhee dhufee na dhaalee nan argaa yeroo suma jaallattu nan argaa natti mul'atu argaa. Dhufee garuu naa dhaga'ee garaa garaa ilaalanii jedhu. Waaqayyo si haa eebbisu. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa miidiyaa keenya Shaashaa YouTube jedhu irratti keessummaa kabajaa fi jaallatamaa nama Waaqayyo biyya keenyaaf kenne Raajii Maatiyus Tasfaayee qabadhee akkuma dhufetti jira. Ammas qophiin keenya itti fufu. Asumaan kanan isiniin jedhu YouTube chaanalii keenya Shaashaa YouTube share, like, subscribe godhaatiin hordofaa isiniin jenna. Egaa kabajamaa nama Waaqayyo Raajii Maatiyus. Mee baroota keessatti keessumaa amma bara akkan keenya bara amma nu keessa jirru kana dhaloonni baay'een kaanima tajaajilu malee abbaa hafuuraa yookiis immoo guddisee nama akka isaan gooftatti jabaatan akka isaan tajaajilatti jabaatan isaan gargaaru qaban namooti baay'een. Raajii Maatiin ga'umsa atarraa argatte kanaaf nami abbaa hafuuraa sii ta'e nami akka namaatitti gorsaan ta'u sii kadhachuudhaan waan hundumaas bira dhaabbatee ati nami suni na guddisee abbaa koo hafuuran jettee namni itti yaadattu jiraame. Asumaan namni kun illee yoo jira ta'e ija isaa dadhabbii isaa sakalee sana argee akka itti gammaduuf hin jiru ta'e immoo wanti goonu sila iyyuu hin jiru. Mee maal jettu waa'ee isa kana nama si guddise qabdaa? Waaqayyo si haa eebbisu. Nan qabaadha. Ani utuu hin dibamini wanti hin godhu hin jiraatu. Boleessi koo baay'ee nama hin jaalladhuuf nama baay'ee kabaju sanbataa jedhu sanbataa Tasfaayee jedhu boleessa kooti baay'ee kan ilaalutti immoo isin hangafa. Waan qabaa jiran yeroo inni tajaajilaa dhufu uffata isaa miidhaaf. Uffata isaa miidhaa fi Boleessuma kee? boleessa kooti. Uffata isaa miidhaa fi gaafa uffata isaa miidhu kana keessaa gadi naqu bishaan. Wayyaa koon fidee keessa buusee miidhe. Wayyaa koon fidee keessa buusee miidhe ana akkuma isaa raajii ta'uu qaban jedha. Ana akkuma isaa lallabaa ta'uu qaban jedha. Wayyaa isaa miidhe. Bishaan wayyaa isaa keessaa roobaan gadi naqu. Kan kooti nan miidhe. Kaasii kooti nan miidha. Kooti kan kooti nan miidha. Raajii ta'eera jedha. Gama nama si guddise qabda jettu irratti immoo ergiti qaba. Na yaadatte baay'ee nama hin jaalladhu nama hin kabaju. Qeessi Asiraatiin nama jedhamu nama maqaan isaa Qeessi Asiraati. Maammoo jedhamu baay'een kabaja baay'een jaalladha. Ammallee gara gidaamee jira. Sabakaa jedhatudha. Sabakaa burii iddoo jedhamurra jira. Gidaamee jala ta'ee sabakaa burii iddoo jira. Baay'ee nama hin jaalladhu baay'ee nama hin kabajudha. Tun gara biyya kanaan illee isaa wajjin deemsa baay'ee goone wal wajjin bulaa wajjin kadhachaa kataa uffannaallee kataa jireenyaallee xinnoo tokko waan na barsiise nan qabaadha. Baay'ee nama hin jaalladhuuf nama hin kabajudha Qeessi Asiraat jedhama. Inni hafuura kootii fi guddisee kooti. Guddisee hafuura kootii fi baay'ee nama hin jaalladhu. Waaqayyo si haa eebbisu. Mee Raajii Maatiin egaa kabajamtoota keenya qophii keenya gara dhumaatti fidaa jirra obsaan nu caqasaa isiniin jecha. Iddoo wayititti afaan Amaaraa dubbachuuf mudannoo akka qabdu dhaga'een ture. Keessumaa harka ol kaasaa jechuun afaan Amaariffaatiin garuu wadalaa jetteedhaan. Mee waa'ee mudannitti sana waan waasee achirraa wanta si mudate jira waan naan jedhaniif ishee sanarraa waan waasee. Baay'ee Waaqayyo si haa eebbisu. Mudannooti naan jettu kun bara baraan naqe sana.
Filannoon kun filannoon na keessaan baduu nayyaadha dabale 2008 sagantaa wayii tokko hin dhaqe. Sagantaa wayii tokko dhaqeenii utuma ta'ee jiruuni naagalee miti amaariffaa baay'ee waan hin beeku garuu nan jibila. Dubbachuun jaallata. Sabichi isaa saba afaan Amaaraa ture moo Oromoo biratti agartaa? Waliin makaa. Okay. Amaaritti haa Oromoon jira. Itti makuu fi barbaadde. Kasaa utuma lallabuuni akkatan jedhe igirii wada laa hin jedhee. Igirii wada laa gaafa jedhu kolfa. Yaanni kee harka ol kaasa. Harka ol kaasachuu barbaade. Harka ol kaasa. Sabichi maal jedha gaa? Lukuma ol kaase moo yaadi kee galeetti harka ol kaasa? Kan ol kaase jira. Lukuma. Kan ol kaasu jira. Kan ol kaase jira, kan kolfu jira. Amma inni ol kaasu kun sirnatti fakkaata. Warri kolfan kun immoo naa gammadanii jedha. Wanti si garuu natti kolfaaru naan galle akka dogoggoree naannoo neena. Jennaan eega sagantaa xumurre booddee paastarii wanticha akkasumaan jedhee laakii filan dogoggortee maaliif dogoggoree? Egaa sagantaan dhume? Erga sagantaan xumurre booddee dogoggortee maaliif dogoggoree jedhee. Sila gaafa harka ol kaasaa jettee igir wada laa jette malee iji wada laa hin jennee naan jedhe. Kanaaf nan dogoggoree hin jedhe maal akka ijji ni wal kaasaa jettee malee nan jedhe. Wayyoo. Qaanee lammuu safaa dhaabbachuu nan galaa hin jedhe. Egas amma ka saganticha xumurteetta komentiin paastarii kennan immooyyuu eega sagantaan dhume booddeedha. Eega sagantaan dhume booddee naa kenna. Mee guyyaa sana jalqabee raajimaatiin afaan Amaariffaa dubbachuudhaaf sodaachuu itti moo cabsee matte barachuudhaaf ittuma fufee dubbate moo achumaan gaafa sirra jalqabee dhaabe afaan Amaaraa dubbatu? Si haa eebbisu. Hin sodaanne. Guyyaa sana ta'ee sodaanne keessaa bade. Caccabseema akka naasa'uu fi paaworii yookaan humna wayiin godhadhe. Sodaan tokko raawwatee na keessaa badee jechuudha. Yeroo sana akka nan dhiise sun taane itti hancine. Har'a immoo isaa galatu yoo lallabuu danda'u namaan dubbifnaa የሚበላዋል የሚጠጣል ጀና ማለት ነው አነ ዋማነሽ waaqayyo si haa eebbisu raajimaatiin wanta nan gaafanne waan akkanaa na gaafatte jettu yookiin immoo dhaloota kanaaf waan akkanaa kanan jechuu barbaada waan jettoo qabaatte mee gara dhumaatitti deemaa jirra waan ta'eef ergaa dabarfachuu barbaaddu yoo qabaatte mee nuu dabarsi. Okey, hordoftoonni diidii kanaa baay'een isin kabajaa baay'een isin jaalladha. Guyyaa irraallee namatti nama waamuu keessanis baay'een gammadaa dhaamsin akka biyyaatti qabu tokko mudannoo tokkotu qaba keessa koo jirti mudannoo tokko jira innis maal naan jettee bar tokkoon taa'ee hin dhaga'u maqaa koo raajii maatos gaafa naan jedhanii nama cimaaf nama guddaa walitti fakkaata. Si galee namni immoo irra kee ilaala waan ta'eef keessa keetii waaqatu beeka namni irra kee ilaala. Taa'ee dhaqeenii mannaariyaatti buune namicha wajjin kan jiru mannaariyaatti buune gaafa mannaariyaatti buune jennu dhufanii ana dhiisanii namicha fate gina. Nan gatte. Baay'een gatte. Tina waamne hin jedhu. Ani si waameera nan maaliif akka na goota reen jedhu. Waaw waan an godhee fan qaba. Tajaajilaan ati wajjin deemtu akka ati isa duukaa deemtu beeka. Beeka. Maaliif si gatee deemin? Amma irratti nan. Ya duukaa kottu nan hin jenne jaruun arqabatee uma sukka. Jarri maatoosiin ana ittiin fakkaanne. Nam furdaa cimaa wayii itti fakkaate. Garuu maatoosiin anu. Yeroo sanaaf waaqayyo anuma qaba. Si galeera. Azaa erga mana gaanii booddee lammata dawwalanii eessa dhuftan maal la bukkeela nama fuutanii dhuftan la bukkeela nama fuutanii deemtanii ani maatii wajjinumaan deebi'ee dhufee siidha maatii wajjinumaan raajinaan jedha amma raajii dhiisee maatosiin siidha. Maatiyoose. Amma maal godhaa ganna buusaa dhufe kun ilaalcha namaa. Si galee kun ilaalcha namaatiif ganna buusaa dhufee si maal jedhe namicha sana biraa yeroo fuudhanii shaanxaa baataniiru. Ana garuu shaanxaa naan baate. Na dura bu'ee kottu kana duukaan jedhee shaanxaa kophaatan duukaa bu'ee warri waaqayyoon duukaa buukan akkasumaan jedha. Si wajji waan an jiruuf hin sodaatina. Si wajji waan jiruuf hin sodaatti waan an jedhuuf sagaleen kana.
Sagalee waan hin qabuuf badaa amilee koo hin buune hin laamnesi turis ta'e hin deemta'e turis ta'e yookaan qaama kan biraa ta'e itti dhaga'ama jedhee yaadu. Buufaa yaadu. Deebuun isa jedhamne kazaadhaan mee jimaata sagantaa kan inni. Sagantaa naan laannee lallaba naan kennanii nyaanni koo dhugaatiin koollee namicha irraa adda. Namichi wajjin irraallee nyaatti koo Isa kan namichaa hin caalchisan. hin caalchisan. Ankee gadi buusan. Gadi buusan yeroo isaa waan akka lallaafa godhanii ani bishaan hin qabu. Abdii kutannaa sitti hin dhaga'amu ture maati yeroo akkasii? Hin dhaga'ama garuu nan jajjabaadha. Nan jajjabaadha. Waaqayyo si wajjin hin jira sin jedhe sin. Waaqayyo natti miidha karaatti waan ta'eef si wajjin hin jiran sodaate waan naan jedheef isa namni dhiisee kana kan natti dhaga'ama. Natti dhaga'ama. Kasaa dhannee jimaata sagantaa naan dhannee qidaamee naan dhannee sanbata ganama naaf hin Guyyaa lamaan kana calattee mataa ture. duukaa mangadha. Kottu namni naan jedhu naan jedhan yeroo sadan xumuranii duukaa ballee malee ati kottu naan jedhu. Ilaalcha isaa nyaata kan baay'ee godhachuu barbaade. Kasaa isaa booddee sanbata ganama sagantaa naa kennanii sagalee waaqayyoo keessa iddoo tokko dubbiseen kadhadhee lallabee waaqayyoo kan naan jedhee duudaa tokkotu gubaa'ee kana keessadha hin waamtaa kanuma banamaa karaa makaana isin mul'atan. Galeera gaafa duudaan kun banamu namichi wajjin naqe kun utuma duudaan kun banamee namoonni iyyaa jiranii guutamanii namichi kun madaraka irraa ka'ee na dhiisee sokke namichi inni wajjin naqe. Inni sila tajaajilaa ture. Na dhiisee sokke. Egaa maqaa namaa dha'uun gaarii miti nama gaarii miti akkasumaan jedhe namichi kun qoricha qabu jedhama. Namichi kun qoricha qabu jedhama jedhee dhuguma qorichi koo Yesuus hin jedhe. Dhuguma qorichi koo Yesuus hin jedhe. Kaza waaqayyo cuma keena gargaaree itti fufii tajaajili naan jedhan kana booddee sagantaan guyyaa irra gootummaa mul'atu naan jedhan kanuma taa'e naan jedhe waaqayyo kana booddee madargee yaabuu danda'u annan deeman jedhe. Haadhaan gamtee jaarsolee waldaallee kennu walitti bu'anii waliin laatu waliin walitti godhatanii maaliif kalee sadeen gadda daawwattanii maaliif kalee daawwattanii sinirra laaltu waaqayyo garaa yaalaa jedhan. Okay, mee maatii asumaan gaaffii koollee xumureera garuu mudannoo kan kee kanarraa wanta xiqqoo ani si gaafachuu barbaadutu jira. Waldoota kiristaanaa bara ammaa jiran kanaafuu amma isa kana ilaalchise keessumaa jaarsoliin yeroo baay'ee waldoota kiristaanaa keessatti namoota ega gooftaa fudhatanii waggaa 25 waggaa 30 akkas turan kana jaarsolii godhuu waldaa keessatti muudama kennuuf bilchina isaanii ilaalanii osoo hin ta'in hamma isaan waldaa keessa turan waggoota isaanii namoota hubannoo qaban osoo hin ta'in warri kaan immoo namoota birrii qaban birrii isaaniitii jecha yeroo itti waldaan kiristaanaa muudama kennitee fi dhaloota ittiin miidhanii dhaloota akkasii kanadhas immoo yoo namoota miidhaa jiru waldaa keessatti. Waldaan kiristaanaa bara ammaa jirtu kanaa fi gara fuulduraatti hin argamtettee yaadduuf isa kana ilaalchisee dhaamsa akkamii qabdaati? Waaqayyo si haa eebbisu. Kanaaf dhaamsaan qabu waldaan kiristaanaa wal wangeelii ta'e qaalii wal ta'e amantaa akkamiin haa ta'u. Irra namaa dhiiftee utuu keessa namaa ilaaltee na itola. Si galeera irra keenya namatu ilaala keessa keenya waaqayyotu ilaala. Barbaachisaan isa keessaati malee isa alaani. Si galeera yeroo baay'ee gaafa ilaaltu dhuguma akkuma jettee waldaan kiristaanaa nama qabeenyaa qaban jaarsa waldaa gooti. Si galeera nama qabeenyaa qabu jaarsa waldaa gooti. Sodaan seemaa inni hiyyeessa yoo goote fuudhee badaayeetti. Si galeera hiyyeessa jaarsa waldaa gochuun barbaadu. Fuudhee badaayeetti. Waldaa kiristaanaa kan bulchan hiyyummaadhaan miti sooromaan miti ayyaana waaqayyoo. Si galeera ayyaana waaqayyootiin waldaan kiristaanaa gaggeeffamti waldaan kiristaanaa bulfamti malee makiinaa waan qabaateef mana gaashaa waan qabaateef fira gaashaa waan qabaateef waldaa kiristaanaa bulcha. Waldaan kiristaanaa ogummaa ofiitiin hin bulfamu ayyaana waaqayyootiin bulfama. Eebbifame nama waaqayyoo. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya. Baay'ee nama jaallatamaaf nama kabajamaa Raajimaatii wajjin qophii akkana jiru kana dabarsine egaa mudannoo fi muuxannoo gurguddaa isarraa akkasin mudannoo isarraa muuxannoo gurguddaa akkasin argatta shakkii homaatu hin qabu. Ammas immoo qophii kan keenya isa guyyaadhaa kanuma irratti xumurra baay'ee sin jaallanna baay'ee sin kabajna YouTube chaanaalii keenya Shaashaa YouTube subscribe godhaatii miseensa miidiyaa keenya ta'aa sin jenna turbe qophii biraa qabanne walitti deebina hangasitti nagaan turaa gooftanis na eebbisu galatoon Raajimaa.